dhiibamuun kabajatti nama darbata kan jedhamu Marcus Rashford irratti dhugoomee argine. As Saudi Arabiyaa kan dhufne bashannanuuf osoo hin taane waancaa injifannee Marcus Rashford gammachiisuuf kan jedhe immoo hiriyyaa isaa Rafinhaadha. Barcelonaan Real Madrid injifatee Super Copa Spain yeroo injifatu taphattoota kamiyyuu caalaa Marcus Rashfordiif hiika guddaa qaba ture. Rashford taphattoota Amorim isin hin barbaadu jechuun gaggeeffaman keessaa tokko kan ta'e yoo ta'u Hansi Flick ofitti fudhachuun Barcelonaa keessatti tajaajilu eegale. Akkuma Barcelonaa seeneen tokko jedhee hojii isaa kan eegale Rashford amma taphattoota ifanii mul'achaa jiran keessaa isa tokko ta'eera. Barcelonaa keessatti imala waancaa tokko jedhee eegaleera. Waancaawwan gurguddaan nu fuuldura jiru isaan injifannee deeggartoota keenya gammachiisuuf ammoo qophoofneerraan yaada Marcus Rashford. Marcus Rashford Barcelonaa keessatti amma gammadaa ta'ee kilaba isaa taphataa tajaajilaa jirudha. Waancaa addunyaa bara 2026 ammoo taphattoota garee biyyaalessaa England keessatti filannoo jalqabaa irratti argamu jedhaman keessaas isa tokko ta'eera.